Gurraan dhala 18 bara 2025 kabajamoo daawwattoota OMN oduu dursuun hangafoota oduu. Kitaabni seenaa Dr. Muhammad Rashad Abdullee eebbifamuuf akka jiru ilmi isaanii Khalid Dr. Muhammad Rashad Abdullee Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Godina Arsii aanaa sirkaatti sarbamni mirga namoomaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Arsii keessatti kan argamu bosonni gaalamaa ibiddaan gubachaa jira jedhan jiraattonni naannawa sana jiraatan eeruu OMN'if kennaniin. Mootummaan Eertiraa kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa banuu barbaadaa jedhan pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomaa. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuu marii teeknikaa Turkiyyee Ankaaraatti jalqabuun gabaafame. Namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaaloo mootummaan Itoophiyaa biyyattii akka hin deebine na'uguruun qabeenya koo saamuufi jedhe. Marii waraana Yuukireen dhaabsisuuf kaayeffate Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti adeemsifamuu jalqabe. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduuti guutuun oduu har'aaf qopheeffannee jaalee dhiyaata. Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu gargar kanaaf qabannee isinitti himna oduu kan isinitti himu Yaasiin Hasanii turtiin keessan galumaan faan haa ta'u. Kitaabni seenaa Dr. Muhammad Rashad Abdullee eebbifamuuf akka jiru ilmi isaanii Khalid Dr. Muhammad Rashad OMN'tti himan. Kitaabni seenaa Dr. Muhammad Rashad Abdullee irratti hundaa'e gurraan dhala 23 bara 2025 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 16 bara 2017 hoteela Ilillii Internaashinaalitti eebbifama. Ilma Dr. Muhammad Rashad kan ta'an obbo Khalid yaada bilbilaan OMN'if kennaniin kitaabni kun seenaa dhaloota Dr. Muhammad Rashad irraa jalqabe hanga gaafa boqotanii hojii hojjetan irratti xiyyeeffachuun qophaa'ee jedhan. Kitaabichi fuula 248 yoo qabaatu hojiiwwan uummata Oromootiif Dr. Muhammad Rashad Abdullee hojjetan kitaabicha keessatti bal'inaan hammatamuu ibsanii jiru. Hojiiwwan Dr. Muhammad Rashad Abdullee keessaa muraasni OMN'tti kan himan obbo Khalid Dr. Muhammad Rashad bara 1958 biyya Misraa irraa raadiyoo afaan Oromoo banuu bara 1965 Maqdishoo irraa raadiyoo afaan Oromoo banuun dabarsuu fi hayyoota biroo wajjin qubee afaan Oromoo qopheessuu bara 1968 kitaaba jalqaba afaan Oromoo furaa jedhamu barreessuu isaanii fi Qur'aana afaan Oromootti hiikuun barsiisaa turuu eeran. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee namoota qubee afaan Oromoo bocuun sabni Oromoo qubee mataa isaa akka qabaatu taasisan keessaa isaan tokko yoo ta'an gama amantaa Islaamaatiinis Qur'aana afaan Oromootti hiikuun barsiisaa turanii jiru. Uummanni Oromoo hundi eebba kitaaba seenaa hayyuu Oromoo kana irratti hirmaachuu akka qabu waamichi dhiyaatee jira. Kitaabni seenaa Dr. Abdullee gafee jalqabarraa hanga dhumatti gaafa akhirama. Dhaloota irraa hanga dhumatti. Gaafni itti eebbifamu yoomi? Guyyaa 23 akka Febraarii kana Dr. Barnes. Eessatti eebbifama? Finfinnee Ilillii hoteela Ilillii. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee seenaa qabsoo Oromoo keessatti akkamiin yaadatamu? Maal yaadattu isin akka ilmaatti? Waan inni Oromoo gumaache waa hedduudha. Gumaachisaa waa hedduudha akka Oromummaa yoo jette akka tokkummaa Oromootti waa santumaa uummata Oromoo gumaache. Tokko raadiyoo magaalaa Kaayiroo irraa banee 1958 jaatamii shanitti 1965 raadiyoo Moqdishoo bane 1965 qubee sana qubee Oromoon ammatti fayyadamte namni lafa kaa'e namni gartee barreesse abbaa Dr. Abdulleeti 1968 kitaaba furaa afaan Oromoo namni jalqaba gartee barreesse. Oduu kenna biraatiin godina Arsii aanaa sirkaatti sarbamni mirga namoomaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Gandoota baadiyyaa aanaa sirkaa jala jiran kanneen akka Soolee Nageellee, Soolee Utaa, Soolee Diigaluu, Waajjira Batsaa fi Biduu Baalaa fa'aa keessatti manneen jiraattota nagaa ibiddaan gubamaa jiraachuu maddeen OMN achirraa qabu himanii jiru. Dabalatee isaa qopheessine jirra. Waggoota
jaha as aanichatti ajjeecha saamichi dararamni hidhaa fi manneen gubuun bal'inaan raawwatamuu jiraattonni OMN itti himaniiru. Uummanni kun birmannaa dhabee sagaliin isaa ukkaamamee waggootaaf humnoota hidhatan gidduutti ajjeefamuu fi saamamutti jira jechuun himatu. Uummanni kun gartuu tokko qofaan miidhamaa hin jiru. Ibidda lamaa walakkaa dhaabateetiin miidhamaa jira hawaasni kun. Qaamni irranallee qaama mootummaa nyaachiftee obaafteetiin nurratti waa'ee keenya icciitii keenya timtaa jedhaniitiin uummata kana reeba. Qaamni mootummaadhallee qaama waraana bilisummaa Oromoodhaa situ nyaachisee situ obaasee bosona kana keessatti situ iyyuu isa soora jedhaniiti uummata kana caafaqa. Uummanni kun sa'aatii ammaa kana walakkaa ibidda lamaanitti kufee jira. Gara goruu fi qaama qabatu wallaalee jira. Burjaajii fi miidhamni hamaan uummata kanarratti gadi bu'ee jira. Uummanni kun qaama amanamuuf tokko hin qabu. Qaama isa amanu tokko hin qabu. Gandoota akka Soolee Nageellee, Soolee Diigaluu, Soolee Utaa, Waajjira Phasaa fi gandoota biroo hedduu keessatti dhiittaan mirga namoomaa raawwatamaa jiraachuu ibsan. Gochoota suukanneessaa raawwatamaa jiran qaamni itti himannee furmaata waraanuuf kennu hin jiru jedhan jiraattonni. Qaamoleen hidhatanii socho'aa jiran lamaanuu naatoon isaan uummataaf qaban hin jiru. Inumaayyuu dabareen isintu nyaachisee obaasa jechuun dararaa uummata irratti gaggeessaa jiru jedhu jiraattonni. Hegereen ummata kana maal ta'uuf akka deemaa jiru hedduu waan nu yaachiseef qaamoleen dhimmi kun na ilaallata jedhan hawaasa kana cinaa akka dhaabbatan jechuun gaafataa jiru dhalattoonni aanichaa biyyoota ormaa keessa jiraatanis. Uummata kana akka boqotuuf itti yaadaa jiru tokko hin jiru. Hawaasni kun miidhama qaama kana lamaan gidduutti argaa jiru takka argee hin beeku jechuudha. Kalee uummanni kun waliigalteedhaan sirna diinummaadhaa sirna diintota buqqisee ofirraa falmatuudhaaf carraa qaba. Har'a qaama ilmaan isaanii lamaan gidduutti rakkatuutiin miidhama hamaadhaaf saaxilamee jira jechuudha uummanni kun. Qaama waliin falmatu wallaalee jira jechuudha uummanni kun. Kanaaf miidhamni hawaasa kanaa daran waan jabaataa deemuu fi miidhamaa deemuun itti fufaa deemuun alatti wanti fooyyatti akka fooyyatti haasa'uu hin danda'ame tokko hin jiru jechuudha. Irra caalatti jedhu maddeen aanicharraa OMN yaada isaanii kennan humnoonni mootummaa qabata hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin hawaasni nagaa ajjeefamee hidhamee dararamaa jira jedhan. Akkasuma immoo saamicha qabeenyaa fi mancaatiin irratti raawwatamaa kan turee fi itti jiru ta'uu ibsaniiru. Uummanni kun diina ala irraa dhufeen osoo hin taane ilmaan isaanii gidduutti boqonnaa dhabee danqamaa jira jedhameera. Bifuma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa Aanaa Xullottis uummanni jumlaan hidhamee dararamaa jiraachuun dhagahameera. Yeroo ammaa waajjirri poolisii Aanaa Xulloo hidhamtootaan guutamee jiraachuu eeruu argannee jirra. Akkam jirtu daawwattoota OMN. Tumsi hundeeffama saarraa kaasee hanga ammaan tan OMN'if gootan OMN waggoota 10 oliif osoo walirraa hin kunne sagalee uummataa akka ta'uu dandeessisee jira. Har'as yeroo kamii ol deeggarsi keessan OMN'if wabiidha. Warra sagalee hin qabneef immoo sagaleedha. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuudhaan qabiyyeewwan keenya hedduu biraa akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qophiiwwan keenya battala tamsaanitti yaadachiisi akka isin bira ga'u tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join ishee jettu tana cuqaasuudhaan immoo karaa YouTube keenya OMN maallaqaan deeggara. $1.5 kaasee hanga fedhaa fi humna keessanii gumaachuudhaan super chat fi stiikeroota bitachuun tumsa godha. Yoomillee tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabu akka ta'e hin dagatinaa. Galatooma OMN ijaaf gurra uummataa. Godina Arsii keessatti kan argamu bosonni Gaalamaa ibiddaan gubachaa jira jedhan jiraattonni naannawa sana jiraatan eeruu nuuf kennaniin. Bosonni Gaalamaa aanaa Sirkaa fi aanaa Boqojjii gidduutti kan argamu yoo ta'u hooggantoota aanaalee gama lamaaniinuu jiran irraa hanga ammaatti ibidda kana dhaamsuuf tattaaffiin isaan godhan homtuu akka hin jirre himan. Wallaa bosona Gaalamaa kan jiru bosonni Cilaalos torban darbee balaa ibiddaatiin gubachaa ture jedhu jiraattonni. Ka'umsi balaa ibidda kana hin baramne mootummaa fi hawaasni birmachuun qabeenya bosona kana akka baraaran waamicha godhu namoonni OMN dubbise. Mootummaan Eertiriyaa kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa banuu barbaadaa jedhan pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomaa. Dr. Mulaatuun barruu dhimma kana irratti miidiyaa Aljaziiraaf gumaachaniin mootummaan Shaabiyaa murna Tigraay tokko waliin tumsa tolfatee mootummaa Itoophiyaa waraanuu fi jedhan. Lolli akka kanaa dhalachuuf jiru Itoophiyaa qofa osoo hin taane baha Afrikaa baha giddu galeessa hanga Awurooppaatti gaaga'amne fiduu laayyoo mitis jedhan. Kanaaf hawaasni addunyaa akeeka Shaabiyaa kana dura akka dhaabbatu jechuun waamicha godhan.
برو دكتور مولاتو تشوما كان الرتي وري سياسة هيكا غرغرا كنا جروم أبراهام برو دبلتا قب السجرة Gaanfi Afrikaa iddoo tasgabbii hin qabne iddoo seenaan isaa fi haalli qabatamaa isaa har'aa baha giddu galeessaanii qabu ta'ee iddoo leeccalloowwan guguddoo akka bishaanii qabu bakkee dorgommii humnoota siyaasaa jajjaboo addunyaa ta'uu yaadachiisuudhaan eegalu pireezidantiin duraanii Itoophiyaadha Dr. Mulaatuu Tashoomaa barruu Aljeziiraaf gumaachan kanaan dorgommiin naannoo kanatti humnoota garaagaraa gidduutti godhamu walitti bu'iinsa naannichaa fi uummata goolu uumaa turee jira jedhu. Walmorkii kana keessatti kanneen hirmaatan keessaa takka Eritiriyaadha jedhu. Eritiriyaan walakkaa jaarraa oliitiif dhibdee naannoo kanatti dhaltu hedduu keessaa harka dhabdee hin beektu. Sudaan kibbaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaan balaa kanaan warra miidhamaa turan keessaayi. Abjuun namicha Eritiriyaa bara 1993 kaasee haga ammaa bulchaa jiru Isaayyaas Afeworqii biyyi isaa walitti bu'iinsa hundumaa haga fageenya biyyoota Great Lakes jedhamanii akka hirmaattuudha jedhu. Inni nama lolee hin quufne waan ta'eef bakka walitti bu'iinsaa hundumatti argamee waraana keessatti hirmaachuun abjuu isaatii jedhu. Seenaan waggoota 32 Eritiriyaa kan of eeggannoon laalamuu qabuudha jedhu pireezidantiin duraanii mootummaa Itoophiyaa. Biyyi tun erga walabummaa gonfattee as waan sirna mootummaa fakkaatu hin qabdu. Heera, paarlaamaa, siivil sarvisii waan jedhaman hin qabdu. Qaamni raawwachiisan tokkicha, qaamni seera tumu tokko, qaama seera eegus tokko qabdi. Innis pireezidantii Isaayyaas Afeworqiidha jedhu. Eritiriyaan Isaayyaas tun sagantaa tajaajila biyyaalessaa waraanaa barri tajaajila isaa daangaa hin qabne ka hojiirra oolchituudha. Dargaggoonni biyyattii rakkoo kana baqachuuf aarsaa kaffalu. Maddi sharafa alaa biyyattiis kontiroobaandii warqii fi dargaggoota ishee karaa seeraan alaa biyya isaaniirraa gara ollootaa fi biyyoota Awurooppaa dheessani. Waraanni biizinasii ijoo fi amaluma uumama mootummaa kanaatii jedhan Dr. Mulaatuu Tashoomaa lola bakka garaagaraatti banuun riphee loltoota deeggaruun garaagarummaa bakkeewwan garaagaratti bal'isuun dhimma jiraachuu dhabuu mootummaa Isaayyaas Afeworqii ta'uu ibsu. Isaayyaas har'as hojii waraana qabsiisuu kana harkaa qabaachuu kan akeekan Dr. Mulaatuun mootummaan Isaayyaas humnoota TPLF gidduutti garaagartee uumuudhaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti lola banuuf jira jedhu. Seenaan isaa dheeraadha jedhan. Waraana suukkanneessaa dhuma 1990 biyyoota lamaan gidduutti dhalate booda mootummaan Abiy Ahmed biyyoota lamaan gidduutti bara 2018 nagaa buusee badhaasa Noobeelii argatee ture. Garuu mootummaan Eritiriyaa nagaa fullaa naannoo kanatti hin fedhu. Isaayyaasiif hariiroon daldalaa fi misoomaa biyyoota lamaanii abjuu isaa miti jedhan. Waraanni Tigraay ka Isaayyaas keessatti hirmaate waliigaltee Piriitooriyaatiin goolabamuun Isaayyaas hin gammachiifne ka jedhan Dr. Mulaatuun Tigraay lolatti akka deebituu fi Itoophiyaatti lolli akka walirraa hin cinne namichi Eritiriyaa kun ammas hojjechaa jira jechuun himatu. Waliigaltee Piriitooriyaa fudhatama dhabsiisuuf naannoo Amaaraa keessatti milishoota ijaaruu fi humnoota kanneen murna TPLF kan biraa waliigaltee Piriitooriyaatiin mufate faana hariiroo akka ijaarratan tumsaa jiraachuu akeekan. Shirrii fi balaan Isaayyaas Afeworqii waliigaltee Piriitooriyaatiif yaachisaadha jedhu. Murni mufataan TPLF fi deeggartoonni isaa tokko mootummaa yeroo Tigraay diiguu fi waliigaltee Piriitooriyaa tarsaasuuf ifatti waamicha gochaa jiru. Kun Itoophiyaa fi naannichaaf balaa hamaa akka ta'e akeekan. Balaansaa kunis as qofatti kan dhaabbatu miti jechuun yaaddoo jabaa ibsatan. Lixa Itoophiyaatiin Sudaan lola hamaatti jirti. Bahaan Somaaliyaan waggoota 13 booda deebitee biyya ta'uuf wal'aansootti jirti. Naannoo Saahel Riijin jedhamutti finxaaleeyyiin lafa qabachaa jiru. Kanaaf wanti naannoo kanatti deemaa jiru haalota kanneen keessatti madaalamuu qabaa jedhu. Waraanni Shaabiyaan naannoo kanatti uumu Saahel Riijinii kaasee Itoophiyaa baha Afrikaa baha giddugaleessaa hanga Awurooppaatti unkurama kan dhaluu jedhan. Gareewwan finxaaleeyyii akka Alshabaabii fi ISIL onnee ittoruudhaan ulaawwan daldala galaana irraa addunyaa naannoo kanaa akka cufaman haala mijeessa. Miiliyoonota qe'eerraa buqqisee Awurooppaa fi biyyoota lixaa godaantotaan mudduu kan danda'u waan ta'eef Washington DC Beejingii hanga Biraasilsitti dhimmamuun barbaachisaadha jedhu. Hawaasi addunyaa balaa dhufu oolchuuf dhiibbaa gochuu qabaa jedhu Dr. Mulaatuu Tashoomaa yaada isaanii Aljeziiraa Opinion Kolomanii irratti gumaachan kanaan. Ergaan pireezidantii duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomaa miidiyaa Aljeziiraa kutaa yaadaa irratti maxxanfame kun namoota siyaasaa garaagaraatiin akkaataa garaagaraatiin hiikitti kennamaa jira. Gariin namoota siyaasaa mootummaan Shaabiyaa dhuguma mootummaa goolamni abjuu fi jiruusaa ta'e waan ta'eef barreeffamni Dr. Mulaatuu akeeka waraanaa kan mootummaa kanaa ni ibsaa jedhu. Gariin ammoo mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Eritiriyaa waraanuuf haalduree mijeeffachaa jira jechuun xiinxalu. Waliigalaan waraanni naannoo kanatti kan hin oolle ta'uu gareen lamaanuu irratti waliigalu. Yeroon hojii koomishinii marii biyyaalessaa waggaa tokko dabalataan dheerate manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa har'a taa'een bara hojii koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa waggaa tokkoof dheeresse. Koomishinii marii biyyaalessaa walakkeessa baatii fulbaanaa bara 2014 koomishiinaroota 11 waliin turtii waggaa 3 hundeeffame adeemsa isaa irratti paartilee fi
falmitoota mirgaa hedduun qeeqamaa tureera. Amanamummaan koomishinii kanaa akka humnoonni siyaasaa garaagaraa qeeqaa jiranitti gaaffii keessa jira. Adeemsi hundeeffama koomishinichaa hirmaachisaa miti. Koomishiinarootni muudaman gartummaa siyaasaa qabu. Koomishinichi dhiibbaa mootummaa irraa walaba miti. Mariin biyyaalessaa eegalame humnoota hidhatan hirmaachisaa hin jiru kanneen jedhan qeeqaa jajjaboodha. Mariin koomishinichi qopheessaa jiru rakkoo biyyattiin amma keessa jirtu hiikee waliigaltee biyyaalessaa ni dhugoomsa kan jedhu irratti kutaan hawaasaa hedduun amantaa irraa hin qabu. Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliigaltee Ankaraa hojiirra oolchuuf marii teeknikaa Turkiyyaa Ankaraatti jalqabuun gabaafame. Ministeerri odeeffannoo aadaa fi turizimii Somaaliyaa Daawud Awis kan marii kana irratti hirmaachuuf Turkiyyee galan ibsa gabaabaa fuula X irratti barreessaniin mariin kun waliigaltee Ankaraa hojiirra oolchuuf mala jiran qorachuuf kan kaayeffateedha jedhan. Somaaliyaan wal hubannaa fi wal kabajuu irratti hundaa'uun nagaa dagaagsuu tumsa cimsuu hariiroo dippiloomaasii ijaaruuf kutannoo qabdu itti fuftii jedhan. Mariin kun gaggeeffamaa kan jiru walga'ii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximooxiyoosii fi itti aanaa ministeera dhimma alaa Turkii Burhaaneetiin duraan gidduutti gurraan dhala jaha bara 2025 gaggeeffame hordofeeti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa biyyoonni lamaan waliigalticha irratti gama teeknikaa irratti yaada wal jijjiiran jechuun ibsee jira. Geediyoon itti fufuun waliigalticha guutumatti hojiirra oolchuuf kutannoo Itoophiyaan qabdu ibsanii jiru. Waliigalteen Ankaraa pirezidaantiin Turkiyee Raasib Xayyib Erdogan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad mallatteessan birmadummaa tokkummaa walabummaa fi tokkummaa daangaa waliif kabajuuf kutannoo qabaachuu irra deebii mirkaneessanii jiru. Waliigaltichi Itoophiyaan tokkummaa daangaa Somaaliyaa kabajuun ulaa galaanaa akka argattu mirkaneessa. Waliigaltichi Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf marii teeknikaa ji'oota 4 murtaa'e kaa'a. Itoophiyaa fi Somaaliyaan aangoo birmadummaa Somaaliyaa jalatti sochii daldalaa waloo fayyadu xumuruuf walitti dhiyeenyaan hojjechuuf walii galaniiru. Namni siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaaloo mootummaan Itoophiyaa biyyatti akka hin deebine na ugguruun qabeenya koo saamuufi jedhe. Obbo Lidatuun dhimma kana ilaalchisee xalayaa dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa fi ergamtoota dippiloomaasiitiif barreesseen nama biyyaa hin qabne ta'utti akka jiran ibsuun bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad murteena irratti dabarse kana akka kaasuuf dhiibbaan akka taasifamu gaafate. Mootummaan qabeenya koo kan ani umrii koo guutuu ifaajee argadhe fudhachuuf qophaa jiraachuu natti himamee jira jechuun muummee Abiy walgahii qondaaltota mootummaa olaanoo waliin taasisan irratti gonkuma gara biyya kootti akkan deebi'u akkanaaf hin hayyamamne ifatti ibsaniiru jedhe. Obbo Lidatuun gurraan dhala 10 tikeetii balalii mirkanaa'ee fi paaspoortii Itoophiyaa seera qabeessa qabatanii Ameerikaa Atlaantaa irraa gara Itoophiyaa balali'uuf qophaa'anis sababa ugguura imala jala jiruuf daandiin xayyaara mootummaa irraa qajeelfamanaaf kennameera jechuun dhorka'uu himee jira. Ugguurri kun daandii qilleensa Itoophiyaa qofa osoo hin taane daandiiwwan qilleensa gara Itoophiyaa balali'an hundaaf akka oolu kan hime obbo Lidatuun gochi kun sagalee mormitoota hunda callisiisuuf yaalii godhameedha jedhan. Marii waraana Yuukireen dhaabsisuuf kaayyeffate Ameerikaa fi Raashiyaa jidduutti Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti adeemsifamuu jalqabe. Marii kana irratti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov fi gargaara pirezidaantii Vilaadimir Puutiin kan Yuurii Ushaakov argamanii jiru. Pirezidaantiin Yuukireen Vilaadimir Zeleniksii ta'ee bakka bu'oonni Yuukireen marii kana irratti hin argamne. Zeleniksiin kaleessa wayita gara gamtaa Imireetota Arabaa imalutti yaada gaazexeessitootaaf kenneen nuti marii nagaa ofii keessa hin jirre hin barbaannu jedhe. Tole daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo oduu idilee galgala kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii afaan itti fufuu qophiilee kennaaf waliin turtii gaarii qabaadha. Bolola lafaa qabachuu guddaadhatu qaban. Yoo ka'immoo sabi kun nu ka'immoo nun dhabamsiisaa nun jiraachisuu jedhanii immoo sodaa qabu. Gadaan abdii illee hin deebine jechuu kooti achuma jira. Kaardii yeroo kana taphatamuu barbaadamu
ta'ee waan amanameefidha. Har'a luqqifatanii ba'an malee abdiin illee durumas hin deemne. Haajaan lafa Oromiyaa kana akka madda doorsisaatti haajaa siyaasaa barbaadan ittiin galmaan gahachuutti itti fayyadamuun kun har'a kan jalqabame miti. Gara keenyan ammoo lafti isaan falman haga kunnoo awaashii jechuudha. Keessattuu karaa bahaa kana mancaa fi billawallee irraa hiikanii jechuudha. Qawween hafe. Naannoon Amaaraa mootummaan hin hidhachiisa malee takka irraa ni hiikne. Naannoon Tigraayis uummata hidhatedha. Ofirraa lolaa, ofirraa dha'a. Akka mootummaatti lafa isaarratti mootummaan naannoo uummata faana jennoo gargar hin taane qaba. Maddi walaabu akkuma namni hundinuu beeku hundee Oromoo, hundee gadaa Oromoo. Har'a deemte daangaa utaatee jirti jechuudha. Gaanfa Afrikaa Somaaliyaa guddittii dhaabuu sanatti ammayyuu deemaa jira. Yeroo hundumaa akkuma beekamu muddamni siyaasaa naannoo Masaraa fi Finfinneetti yookaan giddugaleessa Itoophiyaa kanatti yeroo uumamu keessumaa gama Oromiyaatiin yeroo isa mudatu kaardiin sensitiiviidha jedhee inni fudhatee taphachuu barbaadu dhimma lafa Oromiyaa kana. Dhimma lafaa fi dhimma daangaati. Maqaadhaaf mootummaa Oromooti jedhanii uummanni kanaan jaanjawaa jira. Oromoon qalamu, ajjeefamu, gubamu. Namumti Oromoo maal ta'e jedhee dubbatu hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa, ji'oogiraafiin Oromiyaa kun kaabaan lixaan kallattii afuriin ollaan kam laga kamitti akka isa daangessullee waan quba qabu fakkaata. Wanni nuti as deemaa jiru hedduu baay'ee nama sodaachisa. Oromoon wal malee nama gara biraa humna qabu kan biraa hin jiru. Mootummaa itti hirkatu hin qabu. Mootummaa isaaf dubbatu hin qabu. Mootummaa Oromooti silaa namni jedhu kanaahu sodaachuun isaanirra ture. Mootummaan tun hojjechaa jirtu akka namni waliin taane wal lolu wal shakku. Mootummaan naannoo Somaalee nyaara mootummaa federaalaatiin ala tarkaanfii tokko tarkaanfachuu hin danda'u. Keessattuu amma gara bahaa Somaalooti kan fudhatan gara ona 18 ol. Lafa ollaawwan naannoo kana jiran hundarra lafa Oromiyaatti maagamamaa kan jedhutu gaaffiidha yoo ta'e lafti Oromiyaa lafa ijji jaalatudha. Lafa kuufama diinagdee olaanaa qabu, lafa gabbataa, qonnaaf mijataa, lafa albuuda qabu, lafa laggeen qabu, lafa giddugaleessa biyyaa jiru, gabaatti dhiyoo jiru, lafa kana dhiisiiti gammoojjii waarran jirre ashawaa duwwaa qabu. Gaazaarratti namni wal balleessaa jira. Uummanni kun of tiiksuu qaba, lafa isaa tiifachuu qaba, tokkummaa isaas tiifachuu qaba. Gara Horroo Guduruutiif wanneetti gara warada afurii kan ta'u qubattooti Amaaraa dhufanii qubatanii mootummaan Oromiyaa naannoo sana gahee gibira kaffalchiisaan jiru. Angarguttiin jedha. Uummata keessaa dhalate karakkoo isaa dhibdee isaa beeku sana maaliif itti callisa? Eegumaa godhuu hin dandeenye maaliif meeshaa namaa tahanii jecha mallas sanumatu dhugoomsaa turani. Oromoo irraa hir'isama malee ittiin dabalamuuf kan jedhu. Uummanni wal gurmeessee, wal hidhachiisee lafa isaa irratti gatii kaffalee lafa isaa eeggachuu danda'uu qaba. Nagaadhaan ollaa waliin dalga dubbachuu. Maali Oromiyaa jalatti akka deebisan irratti hojjechuu. Abbaan biyyummaa kan saate beekame sabbi kan biraa dhufee waliin bira eessa jiraatan.